السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم تودا في جالة توني خردفتوني برسيس أورما الحمد لله نجا كوت نجا إنك يكن جال الله كبجارا بكتير تمرس نجا. إجاد أوتوتن كيا فيديو رخنا كيساتي ونن اسم برسيسو يونم إيميلي جوجلي كيسنيتين اسم هردفت جرات حال بيكو دند سنيفي akkasuma yoo namni isin hordofutti raate nama isin hordofutti rusan ofirraa dhaabuu danda'e saniin isin barsiisa. Egaa daawwattootan kiyyaa namni tokko yoo imeelii googilii keessaniitiin isin hordofutti raate jechuudha bilbila keessan parsantii 150 ofiif koontirool gochuu danda'a jechuudha. Wantoota garagaraadhaa iccitiilee garagaraadhaa bilbila keessan irratti fageenyatti ilaaluu ni danda'a jechuudha. Akkasumas yoo barbaade bilbila keessan isin irratti cufee foormaat gochuu ni danda'a jechuudha. akkasuma suuraalee garagaraadhaa iccitiilee garagaraadhaa waan isin bilbila keessan keessaa qabdan sirriitti dhibbaan dhibbatti isin hordofuu ni danda'a jechuudha. Egaa daawwattootan kiyyaa irra caalaan keessan jechuudha namootni imeelii googiliidhaa isiniif bana jechuudha. Kaan bakkuma jawwaalatti yeroo jawwaalaa bittasan achumatti bansiiftan jechuudha. Kaan ammoo nama waa'ee bilbilaa biyya kubiraan dhattaniiti namaan nu banaa jettanii namni banee isiniif kenna jechuudha isinii galee. Garuu namni bane sun jechuudha imeelii ittiin bane sanii fi paaswoordii ittiin bane san waan biyya kufe jechuudha bilbila keessa san koontirool gochuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu haalaan namni isinitti agarsiisu jechuudha imeelii googilii keessanii keessa seentanii yoo namni isin hordofutti jiraate beekuu dandeessu jechuudha. Akkasuma yoo namni isin hordofutti jiraate ofirraa nama isin hordofutti rusan reemuuf gochuu dandeessu jechuudha. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jecha barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagdinaadha. Yeroo sabskraabii gootan mallattoo notifikashinii sanarratti kilik godhaadha achi booda ol ka jettu irra kaayyadhaadha. Barumsan gaaraadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaafii isinitti ta'e komentii jalatti nu barreessaadha. Maatiiwwan chaanaala keenyaadha immoo viidiyoo keenya namni baay'een argee kan rafaadamu laayik sheer gootanii jabeessuun dagdinaadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan nafaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootan kiyyaa namni yoo imeelii googilii keessaniitiin isin hordofe yookiin imeelii googilii keessanii beekee jechuudha suuraalee isin bilbila irraa qabdan wantoota garagaraadhaa arguu hin danda'a koontirool gochuu hin danda'a jechuudha kan barbaade dileet godhee kan barbaade dhiisuullee ni danda'a jechuudha ni galee. Kanaafuu haalli beekuu dandeessan akkasuma ammallee yoo namni imeelii googilii keessaniitiin isin hordofutti jiraatu ta'e haala itti ofirraa reemuuf gochuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. San gochuuf jechuudha bilbila keessan matarraan gadi ni buutanii seetingii irratti kilikni gootanii achi booda asirra gadi ni buutanii googil kan jedhamu irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan isinii fida. Achi booda haala kanaan isinii fida yeroo haala kanaan isinii fide manage your google account kan jedhamu kilikni gootu. Okay, achi booda haala kanaan asitti isin fida. Yeroo haala kanaan asitti isin fide amma asirraa ni buttu jechuudha. Asirratti ni jira barreeffamni security kan jedhamu kilikni gootanii. Achi booda yeroo security irratti kilik gootanii jechuudha asirra gadi ni buutanii. Haala kanaan asirra gadi ni buutanii. Haala kanaan asirratti argattu jechuudha kun akkuma asirratti amma argaa jirtan jechuudha. Imeelii kii kana jechuudha imeelii kii kana keessa nama sadii jira jechuudha yookiin bilbila sadii jira jechuudha. Galaskii S8 kan jedhu kun kiyya jechuudha. Galaskii Grand Prime kun immoo kan namaati jechuudha. Hawaawiin kunillee kan namaati jechuudha isin galee. Namoonni amma as kee jiran jechuudha suuraalee bilbila kii keessa jiran hunda arguu danda'an koontirool gochuu danda'an jechuudha. Isin galee jira. Amma haalli namoota amma imeelii keenya keessa jiran kana itti baasuu dandeenyu jechuudha. Yoo akkatti argitan jechuudha yoo namni googilii keessan akkasitti isin hordofu jiraate bilbila keessan malee bilbilli biroodha yoo asirra jiraate jechuudha. Haalli nama isin waliin fayyadamu turu kana nama imeelii keessan isin waliin fayyadamu turu kana itti ofirraa baaftan jechuudha. Irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan bilbiloota isinii waliin fayyadamu turan hunda isiniif baasa jechuudha. Fakkeenyaaf namni hawaawii kana haa baasute tuqaa asirratti kilikni gootanii achi booda saayin aawut kan jedhu kana kilikni gootanii achi booda ammallee saayin aawut kilik gootu haala kanaan ammallee okkee kilik gootu amma kanoo keessaa baafnee jirra jechuudha ni galee hawaawii san hawaawiin waliin fayyadamu ture san jechuudha keessaa baafnee jirra jechuudha.
Amma bilbiloota lamaan kana qofatu hin jira jechuudha. Isin galuu jiraame? Amma yeroo haala kanaan keessaa baaftanii raawwatan jechuudha. Amma haala kanaan namoota imeelii keessan isinii waliin fayyadamutti ture san yeroo haala kanaan of keessaa imeelii keessan keessaa yookiin googilii keessan keessaa haala kanaan baaftan jechuudha. Wanti gochuu qabdan amma akka namni sun ammas deebihee isinii waliin hin fayyadamneef paaspoortii googilii keessanii kana jijjiirrachuu qabdan jechuudha. Haalli itti jijjiirrachuu dandeessaniif yeroo tokkoof duubatti deebitanii ammallee olirra deemtaniiti kan asirratti jechuudha. Paaspoort laast cheenji kajoo kanarratti kilikni gootanii yookiin paaspoortii kajoo kanarratti yeroo kilik gootan haala kanaan enter your passport kajoo kanarratti jechuudha. Paaspoortii googilii keessanii kanatti guutan jechuudha. Isin galee kan amma kiyyatti yaa guutu achi booda paaspoortii googilii kana yeroo itti guutan jechuudha. Next kilikni gootanii achi booda haala kanaan isinii fide jechuudha. Yeroo haala kanaan isinii fide haaluma asirratti argartan kanaan jechuudha. New passport jechaa jira jechuudha. Paaspoortii haarawaa itti uummachuu qabdan jechuudha yookiin paaspoortii haarawaa itti guutuu qabdanii kan olii kanarratti paaspoortii haarawaa kan duraan osoo hin taane haarawaa itti uummatan jechuudha. Paaspoortii namni sun hin biyanne jechuudha. Isin galee kan sammuu keessan keessaa hin banne jechuudha. Paaspoortii jabaa paaspoortii namni seenuu hin dandeenye. Isin galee paaspoortii lallaaftuu osoo hin taane paaspoortii garaagaraa jechuudha. Walitti naxxaniiti jechuudha. Quboolee garaagaraa jechuudha. Guddaa fi xiqqaa wantoota garaagaraa fayyadamtanii paaspoortii namni beekuu hin dandeenye paaspoortii cimaa jechuudha. Itti guutuu qabdan jechuudha. Ani kiyyattaa guutammoo yeroo haala kanaan paaspoortii cimaa paaspoortii namni hin beekne itti guuttatan jechuudha. As gaditti jechuudha change passport kan jettu ni jirti. Irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan isiniif jira jechuudha. Kun amma raayitii kaa'ee jira jechuudha. Isin galuu jiraame? Achi booda yeroo haala kanaan jijjiirtan jechuudha. Yoo feetan close kan jedhamu kilik gootanii duuba deebitanii yoo feetan ammoo get start kilik gootanii itti fufuu qabdu dandeessu jechuudha. Rakkoon qabu. Haaluma amma argaa jirtan kunoo amma raayitii nu kaa'ee jira jechuudha. Isin galee raayitii nu barsiisee jira jechuudha. Haala kanaan imeelii keessan keessa seentanii cheekii godhachuu dandeessanii akkasuma yoo namni isin waliin fayyadamu turaate haala nama isinitti agarsiise kanaan baaftaniiti paaspoortii googilii keessaniidha jijjiirratanii jechuudha. Akka namni sun deebi'ee isin waliin fayyadamuu hin dandeenye. Akka namni sun bilbila keessan koontirool godhee wantoota garaagaraa bilbila keessan irratti ilaaluu hin dandeenye jechuudha. Suuraalee garaagaraa waan baay'ee koontirool godhee ilaaluu danda'a jechuudha. Suuraa qofaa miti jechuudha. Isin galee lakkoofsa garaagaraallee lakkoofsa bilbila keessan irraa qabdan fa'aa hunda arguu danda'a jechuudha. Isin galee waa baay'ee jechuudha. Kanaafuu daruuriidha jechuudha. Waan kana hundi keessanuu seentanii cheekii godhuun jechuudha. Isin galee egaa daawwattootaan kiyyaa isin gala jeeteen abdii qabaa. Barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwata. Viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagtinaadha. Barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.